miidiyaa wal'aansa uummataa irratti torbaniin waan babbareedduu qabadhee kan dhufuun yaada isinirraa gumaafachuu barbaada. Itti viidiyoo kiyya kana sheer godhaa wal biraan gahaa inshaa Allah. Gargaarsi isinirra naa gootan yaada. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبليين كوكا كالي في كجاري وري سوشيال ميديا والدهور دفتر مرتي كيسنو أردا إرجع بريدو تكان جرا كيسن دبر فتشو كوفي مي هنگا دندسني تي فيديو كي يخنا شير كودا والبرانجا إن شاء الله. هندا كيسن الراهو أردا أبليين كيا يادا نسن الراه قما فتشو بربادا غرغرتي سنرا ناغوتن يادا إن شاء الله يا رب نجفول درتي سجنتا كوبي أكملتا كوتي تواسدي قبتي قردتيني الرجال جدّيتين وفي أما ديادة دبلة مو إسن الرارجة شو بربادا توكو قبتيني قبتي غرسا ويا منتا إسلاماتي والكبتي لما فنمو ويا عدا صفو ورموتي sadafaan gorsa jireenya ilma namaatiif waan bu'aa qabu waan kana gabadhee dhufe isinoo maal naagu maakitanii yaadajuun isinirra barbaada. Akkasuma mallee miidiyaan kun egaa miidiyaa gara fuulduratti ni guddifna jedhee akkaan takka ergaan maqaa kana moggaafadhee if keessaa takka dhabee hin beeku ta'us garuu wanti hundinuu dandeettii irratti hundaa'a. Sababaa dandeettii dhabuudhaatiif jecha lafarra kanatti kan dheerate yommuu ta'u amma inshallah yoo rabbiin jeeni turra malee ni urraa bombiin maantusanii hanga rabbiin naalaafise qophii babbareeddus irratti dabarfachaa akkasuma mallee hawaasa koo akka miidiyaa kana baran maqaa miidiyaa kana akka hubatan gochuudhaaf kaayyoo fi karoora bareedaa lafa kaayyadheetiin itti deema jeeti yaada akkasii qaba. Isin hoo maal naa gumaachistan hiriyoottan kan koo warri na beektan marti keessanuu kan biyya ambaatii fi biyya keessa jirtan yaada keessan isinirraa barbaada. Yaada keessan akka naa gumaachitaniin akka obboleettii isin gaafadha inshallah. Akkasuma mallee silattuu waan barbaadamu hanga dandeenyutti waan sila godhuu qabu takkanaa godhi jettanii wanti isin irratti na kaasta yoo jiraatte yaada isinirraa gumaafachuun barbaada. Mee yaadni keessan maal ja'a yaada keessan laalee inshallah viidiyoo lammaffaa qabadheen dhufa. hanga suna gaana turaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.